Meeski commenti kana ilaalaa walumaan dubbisna dhugaa dubbachuuf commenti baay'ee jaalladhe keessaa kanaadha. Milla darbee mijattii ogaa torba Saawudii hojjettee abbaan manaa ishee yookiin immoo hiriyaan ishee mana siif ijaare jedhee osoo hin ijaarin akkanumatti gadi dhadhaabee dhiisee irratti hojjedheen jalatti commenti kana jedhu barreessitee jechuudha. Yaa namni beektanii namni tokko miti dhugaa dubbachuuf namni sammuu qabu hin jira. Namni hundi akkuma amalaan gargar ta'e akkuma biqaa beektanii amalaan islee malkidhaan irra gargar ta'e namni garaagarummaa qaba jechuudha. Ila maal jedha seetanii abbaa warraa kiyyaa ani hoggaa 4 Dubaay hojjedhe garuu abbaa warraa kiyyaa horii faranjii mana akkuma argaa jirtan mana ijaaree horii faranjii 2 bitee na eegee abbaa manaa akkana siniif yaa kennu laabiyyoo abbaa manaa kiyya jedha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na ajaa'iba. Ashama argafuuni hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube kadhachaa irratti argamtan jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo siniif haa baay'atu jecha. Warra YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha sumarraani. Egaa obboleessa koo dhuguma dubbachuuf maal seetanii namoonni dhiironni hundi dhiirota walitti qabanii nama tokkoof jecha xureessan yookiin immoo abaluun suni dhiironni hundumtuyyuu amala kana qabu miti. Dhaggeeffadhaa asirratti isiniifan hima. Dhugaa dubbachuuf namoonni tokko bakka beektanii tarii ogaa 4 kana keessatti kana hunda hojjetu dhiisi. Namni kun ogaa 12 iyyuu ogaa 10 iyyuu hojjetee dhugaa dubbachuuf namni sammuu qabu namni bakka jireenya ninjirama kan jedhu sammuu kan qabu hin hojjetu hin jedhu dhugaa dubbachuuf commenti kun soballee hin jedhu mana namoota akkasii waan hin beekuuf jechuudha. Maaliif waaqayyo ganama nama gaariitti siyaa qabu nama sammuu qabu nama yaada qabu siyaa qabu ingiri namoota tidaarii hin qabanneef illee waaqayyoon jaarsa gaarii siniif haa kennu akka yaada keessanitti namu akka yaada keessanii siniif haa ta'u siniif haa kennu. Biyaansi yoo xiqqaate dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een jechuudha. Namoonni tokko inama sagganataa namoonni tokko immoo jedhee hammaraattillee kana hojjeesillee hin jira jechuudha. Beektu dhageechuu miidiyaa kanatti illee jechuudha. Ani namoota qaaman beekullee dhugaa dubbachuuf mucayyoo wayii biyya keenya jechuudha. Ogaa baay'ee hojjette jechuudha. Ogaa baay'ee biyya Arabaa kana hojjette. Yeroo hojjettu kanatti abbaa warraa ishii suni garuu baadiyyaa jiraata dhaggeeffadha. Dhugaa dubbachuuf katamallee jiraatee tarii beektanii baadiyyaa jiraata tarii katama osoo jiraatee duriyyeedha jettee hin amantu. Inni immoo nama beektanii ijoollee qotee bulaatii ijoollee baadiyyaati. Tara ishiinis akkasumatti amantee itti daarii godhatanii wajjumaan itti daarii bareedaa ijoollee takka qabu jechuudha mucattii wayii godhatanii. Innillee baadiyyaatti nama sirriitti hojjetu ture gizee ishiin biraa deemtu jechuudha. Akkuma beekamu katamaatti immoo mana ijaarranna jettee xiqqoo ishii yaa'uukaa namni beektanii namni hundumtuyyuu osuma qabu osuma amma isa jiraachisuu qabu namni dabalata hin jibbu. Ani amma fakkeenyaaf namoonni tokko waan baqa namni biyya Arabaa dhufe kun hundi hiyyeessa wayitii miti. Garuu immoo dabalata namni jibbu hin jiru. Kan duraatirraa tarii ol guddachuu kan yaadu baay'eedha jechuudha. Namni jireenyuma afaanii gara harkaa gara afaanii jiraatu jechuun kana hin jira bakkuma hundaayyuu jechuudha. Ingin isarraa fooyya'insa namni barbaadutu. Kanaaf kan biyyaa baamala hundi dhabaniiti yookiin immoo beela'aniiti yookiin immoo biqaa waan nyaata waan dhugan dhabaniiti miti kan biyyaa ba'aniif jechuudha. Kanaaf mucayyoo suni deemtee yeroo deemtu kanatti dhugaa dubbachuuf waggaa 4 gara Saawudii sana hojjette. Yeroo hojjettee galtutti jijjiiramni ammas galtee yaa'u qarshii sunu biqaa wal lolanii maal jedhanii birrii sammuu godhee fixee achi booddee baadiyyaa tasilaa akkamitti birriin kun dhumuu danda'e maal hojjetteeti jedhanii biqaa wal lolanii yaa'u beektanii dhugaa dubbachuuf waggaa 4 mulu kan hojjette.
galtee tidaarii isaa irra bittinneessite maal jettee ana akkasii baay'eedha nama tokko lama hin qabu garuu fakkeenya isinii fudhachuu kiyya malee namni catti suni galtee kasaate idaa inni nama biraa wajjin waan jiraatuuf qabeenya ishii sanillee hin oowwatee anoggaa furxaartisan baay'ee keessa jiraatee ilaala birrii sunillee dhumte jedhee waan lolanii adda baanii ishiin ammallee Joordaanitti deebitee jechuudha abdiin kun yeroo kanatti baqa biyya ormaa keessatti cinqamuun gaarii miti yookiin immoo aaruun waan malee namatti fida isaan booda mijattiin sun osuma akkana jettu osuma gadditu dhukkubsatte naannoo ji'a hojjettee baay'ee dhukkubsatte yeroo dhukkubsattu kana hojjechuu hin dandeenye xaarin keessun akkamitti badi akkamitti maal ta'e bari kan jettu tokko baqa baay'ee itti dhagaame warri dhiiraa hunda doon taanii kun ilaala namni tokko gaarummaa isaa jechuudha namni tokko immoo balleechoo baqa qabeenyuma ofii kana alma ofiitti fayyadamu kana garantaan akka waan ofaatu jechuudha kun ofaatu jedhama malee ani deebi'eetuma ani jechuun erga walitti dabalanii namni sun tokko gin inni akka shiitti shawwadu barbaada yaa mucayyoo sun osoo akkana jettu dhugaa dubbachuuf baay'ee takka garaa nama nyaatti seenan shi baay'ee baqa baay'ee tokko shi daa'ima so barumsa illee dhiistee gara tidaarillee qabattee isaan booda baqa guddina namni eenyumtuyyuu taa'ee jijjiiramuu barbaada baqa namni akkanas taa'ee antini jedhuun jiru jechuudha nugaa qabeenyumti kunuyyuu nugaa jedhee namni taa'uu hin jiru jechuudha yeroo ammaa kanatti achi booddee mijattii sun deebitee dhukkubsattee akka sammuu taatee gara biyyaatti galtee jechuudha baqa balaa isaatirraan kan kaatee mucayyoo sun dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaana nyaatte maaliif baqa in guddannaa yoo jedhanis kan qabassaniyyuu kan dura qabdu saniyyuu hin dhabdee tidaarishii hin dhabdee qarshishii hin dhabdee umnashii osumaan gubadhu osumaan beela'u Saauditti hin beektu rakkina biyya ormaa keessa jiru biyyi hundumtuuyyuu kan nama laaftu hin jirtu gin mucayyoo sun akkasitti oduma dhugaa dubbachuuf Joordaan keessatti illee nama gaarii biraa akka ga'ee dubbattee jalqaba baqa sammuu ishee baqa aarii sanillaan kan kaatee dhukkubsattee gara biyyaatti deebitee isaan booda sabala keessatti illee dhukkubsattee biyyatti galtee hin boqattee jechuudha balaa kanarraan kan ka'e jechuudha maal jechuu barbaadetanii ijoolleen akkasii baay'eedha kanaafuyyuu of cinquun barbaachisu beektanii namaan taane jalqabuma dhugaa dubbachuuf keessattuu miidiyaa kanarraan ni beektu ri'aa miidiyaa kanarraan namarratti dhufte dhugaa dubbachuuf namoonni kana dhageessan nama miidiyaadhaan wal bartanii yookiin immoo ri'aa godhan yookiin immoo abbaa manaa godhan boodaa isaa hin beekne jechuudha beektanii ani namummaa isaa ta'eedhaaf qofa iddoo isaa maatii isaa kan hin beekne waa'ee isaa kan hin beekne walitti dabalamtanii gaafa qarshii itti ergitanii qarshiisan nyaatee cillatti godhee booda dhufaniitu warreen ijoolleen maraatan kun akkasii jechuudha warra miidiyaa kanarraa fagaachuun ri'aan gara miidiyaatiin namarratti dhufte qilleensumaan baddi beektanii innaa waan akkasiitis niin jedha waaqayyoon ganama bakka gaariitti namaa qabu dhugaa dubbachuuf bakka gaariitti namaa qabu nama gaariitti namaa qabu malee waan akkasiiti aariidhaarraan lubbuu ishii dhabdeetti dhiisise mucayyoo suni so kanarraa gaafa waan kana dhugaa dubbachuuf tidaaris jibbisiisa jechuudha nama si jibbisiisa tidaaris jibbisiisa jechuudha kanaafiyyuu ishiin illee nama beektudha nama biyya tokkooti qinnaan akkana taate kana waan akkana kana sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu siniin jedha ijoolleen akkasii baay'eetu jira kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo nama barbaachisaa siniin jedha egaa dhugaa dubbachuu fi mucayyoon tun namoonni akkana maatiin hin jiru beektanii ri'aa yookiin immoo abbaa warraati qofa osoo hin taane maatiin illee namoonni akkasii hin jiru jechuudha beektanii ani maatumtu ofiitillee akka hin jiru namoonni tokko immoo ilmoon isaa akka guddattu akka baqa sirriitti waan guddaarra geessu inamu maatiin tokko immoo beektanii akka waan ofiif itti fayyadamu jechuudha ilmoo isaanii sanii baqa ani waggaa 18 alatti maatiin ani gargaarsa suuf yoo ta'e malee hin beeku
isaan booda anatu ganaa isaan gargaaruu qaba so namoonni tokko immoo beektanii ijoollee amma fakkeenyaaf waan beekni kan hin jiru waggaa dheeraa qarshii isaanii biyya arabaa ta'anii gaafa itti erganii isaan fayyadamu jechuudha mucayyoo sun akka waan beektanii biyyee yookiin immoo eenyu qicanii itti erganii tokko itti fakkaata qarshiin isaan booda itti fayyadamanii gaafa galtee maal jettu qarshiin hin jiru maal gochee dhuftarree kan jedhantu jira namaatiin akkasii dhugaa dubbachuu waan ajaa'ibaati beektanii yeroon dhaga'u waan miidiyaa kanarraa ta'e yeroo tokko yeroon dhaga'u seenaa tokko dhaggeeffadhu hedduu takka dhugaa dubbachuuf garaa na jabeessa so ani beeku kin maatii kanaatirraa ilachuun baay'ee ulfaataadha jedheetiin garaa kiyyatti dhugaa dubbachuu fi ani maatiin ofii akkana nama sin godha jedhee hin beeku ani dhugaa dubbachuu fi of jechuullee osoo hin taane ani beektanii amma waggaa dheeraa biyya ormaa hojjedhe kin maatii kiyyaa qarshii amma fakkeenyaaf gaafa ayyaanaaf isaan gammachiisuuf yookiin immoo tole hin jedhan nuyi qarshii biyya arabaatiin yookiin immoo qarshii keessanii yookiin baqa qarshuma namaatiin asin geenye kanaafiyyuu nuyi qarshii keessaniin barbaannu ani obboleewwan kiyyallee hin jiru dhugaa dubbachuuf tole jedhanii qarshii takka fudhatanii jechuudha qarshii takka fudhatan tole jedhanii to yeroo immoo beektanii akka isaaniif guddanne isaaniif mul'anne nama baqa jiraa miti akkasitti barbaada maatiin tokko garuu immoo tokko ani hin beeku dhugaadha jedheen beektanii mucayyoo natti himte kuni dhugaadha akka maatiin ofii akka nama gochuun ani inamanni beektanii garuu immoo waan isaa akkasii so maal jechuu barbaaditanii kanaafuu waaqayyoon ganamuma kiyaa tolchuu baay'ee ulfaata waan haalli beektanii ittiin adeemanis ani amma fakkeenyaaf keessattuu ijoolleen tokko akkaawuntingii mataa keessanii banattanii maatii keessanirree gargaaraa ani amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko sim jedhanii kan dhufanii jira amma isaan amma yookiin eenyutti akka ergatanii hin beekanii hojjechuu bichaa beeku malee namoonni tokko qarshii isaanii bakka jiran hin beekan gaafa galan garuu gaafa harkaa dhabdee homtuuyyuu sin jaalatu maatiin keetiyyuu sin jaallatu jechuudha garuu immoo sirriitti maal godhuu qabdaa so jijjiirama erga argattee ani waggaa lama hojjettee galtee akkaantii mataa keetillee baafattee gara hojiitti deebi'uu dandeessa jechuudha. Asiyatiin hojjettaa malee qarshiin kee bakka jiru maalirraa akka jiru maal hojjechaa akka jiru hin beektu. Kanaafiyyuu hin goyoomina maatiin akkana nu godhee hiriyaan keenya akkana nu godhee manni nuuf hin ijaaramne yaa ani am fakkeenyaaf nama tokko irratti qarshii kee ergitee fixxa yoo ta'e akkaantii keetirraa hin qabdu yoo ta'e kun immoo sirriitti eenyudha. Kanaaf akkaantii mataa keessaniitillee baafattanii waan hojjechuu barbaadan irree cinaatti hojjisiisaa akkaantii keessan irratti illee ha'achaa akkasitti yoo deemte gaariidha. Garuu muluma bamuluu achitti ergita yoo ta'e yookiin maatiitti ergita yoo ta'e kun rakkoo guddaadha. Inni akkasiniin jedhaa waan hundaaf iyyuu nama waan gaarii yaadu bakka gaarii ga'u nama gaarii nuuf haa kennu nama gaariitti nu haa qabu. Dhugaa koomintiin kun baay'ee natti tole guddaa galatoomiin jedha obboleetti keenya gorsa gaariidha namoota akkasii beektanii hiriyaa akkasii argachuuf immoo ofii keenyaaf sammuu keenya itti yaadne muddamaan osoo hin taane nama arginetti obbuusna osoo hin taane namni kun nama akkamiiti namni kun bakka sirriitti gadi fageenya qorattee hanga waggaa tokkotti qorachuu si barbaachisaa jechuudha. Injettee kalleechuma bartee har'a gaafa qarshiitti ergitu har'uma wal bartee gaafa waa hunduma garaa kee hunduma itti himattu bakka gadi fageenyaan si argate si nyaata akkasitti kanaafiyyuu beekannoo godhaa siniin jedha egaa viidiyoo biraatti nagaan turtii gaarii qabaadha nagaan tura bye bye.